nanjere wal dubbifne yoo dogoggoruu baadhe kaleessa wajjin guyyaa 5 ta'u jireenya irratti naaf Haydar ka wal dubbifne be amma Haydar jidduu kanatti lafee oyte jidduu rakkatte ta'i achi isatu baasee nu kenne waan shaayii komishinii kennuuf dhabne jedhaniin asi ummanni mootu Haydar shira kana keessa harka qabaa jedhamaara ani ka isinii kaka wallahi rabbina shaahida ana Haydar waa'ee abdiiti miti natti himu miiciti kanatti himu miti waluu quban qabnu walis hin taanu walis hin feenu kana akkasinna hubadha Haydar mootu dubbiin akka ka'umsa isarraa kaate shira yoo qabaate isaaf rabbi beeka ene alaaqam dubbadhu Haydar waan jiruulee gadi baasi citiisitu shira qaba yaani situ statementii godhaa ture Haydar dubbadhu Haydarin eegu jiran sagalee isaa kakalee sarraaga amma السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تدوّلا. سجلين كي يجرا. انجرا. ما ندري إندو باتين سينجر أرمى هيدرو. لا أما دبين جبات كم سيادني في التلال كان اللي دبي أشلين جرتو الرهدور نمني ميديا كوني. نمو مراس رب لا كسف مالي والله ظلمي هاسا الرهدو إلي من ما كوني ربي نهاباسو أما وانجرو ساعتين قدام فجأة فنوفي تي ولكا سينو تيرتني تفكاتا أما فيديو اللي بونا نجل كبا بسم الله الرحمن الرحيم فيديو باي أيوة أما Zolbas asli Zolbas ini أيه أنا نمت موتم ما رفادر ويا تقر كان كنا نومبدي هر كان كنا سوستجدي الربع متكون بيخ قارو واتقون سنيجلا ورا ربي تأمنوا فيه ورا دقاج على توندان كاكورا نيجلا لا دكتور أشي يو أنا بلستي هنا أبدي لا أكيد دبي كم تبيتا أسوأ كانت أني فايدر ولين بربان ولين فين أسوأ تجت لللبدو أسوأ أن أمة الرت نخجيب داس نجده استثمنتين خجيبا أبا ماله علم ما تقول استثمنتين ما باسو هندن أسوأ جدوم دورسيس أددا في سوداش أددا أنا متأكد أن ترى خنا رت تجهز سودا في يالين أددا قد ما جرا إسكان اللي هواس اللي كسمه هبطو بربادا وانا تقافة تف وانا تقوتف وانا تولش تف اتبلس تف انا تنقافة تمو سانيف دورسيسني أددا خرا أددا تنفاجر وان تفي إساف راكون قبو وان دندون قرا وان دندن نمو تون تربيت وان دنديني أمو وانا نسنينجد أمتا خينيا أمانا مسلمة يو أن أبلسكي ميدو دافي gochata kolle jedhu wallahi billahi tallahi rabbin islaamummaa ilma namaa hundaan jaallate nulle waliin jaallan rabbina irraa fudhatu kanaan ala waan irraa barbaadan tokko yoo raatan hin beeku yoo jibba dhuunfaan irraa qabaatan hin beeku malee yaadni tokko namoonni isa wajjin turanii fi manaa gochaa turanii tuttuqaa qabanna yoo mallaqan nyaanni jiraate tokkoffaa yoo humna kiyya ta'e ofirraa kafala yoo humna kiyya hin taane ammoo narraa kafaltan lakki yennaan ammoo waan gudun qaba waan ta'eef guyyaa akhiraa rabbi narraa fuudhuu fi rakkoon tokko illee hin jiru sumuni cabduu fudhatte naan jennaan an amma kunu kennuudhaaf qophiidha waan qaburraa waan beekurraa isin galu jira ammoo ka barbaadamu dhugaa fi haqa warri kaleessa yeroo nama gargaaru paarsentiin namarraa guuratu yeroo yaada adda addaa kennaniif warroonni miseejidhaan nama dursaa 50 ergutumalee maqaa si balleessidha keessaa waa walirraa namarraa guuraa turan yaada adda addaa yeroo kennan dhagahaa jira alaa kulli haalin sunillee nan galchu ammaani wanni jiru mana yaalatis takka addaan baasee jira iyyaan daanduu nagar wadallela nagara iyyaa marraano dubbiin akkasii yaaddan qofaas miti waan hama azzeemuudhaaf jira waan ta'eef tokkoffaa warri majlisaa qaamni mootummaadha ijoollee kanneen lama hin dhaabdan tanaan dhaaba humna qabdanii aangoo qabdan waan ta'eef lammaffaa sheekotii fi manguddoonni biyyaa fi biyyalaa jirtanii ijoolleen kun miira hamaa keessa jira waan ta'eef isteeppii isaatiin deemaa jiran nama rifachiisa waan ta'eef ufillee miidhanii namallee miidhuuf deema waan ta'eef akka dhaabbatan itti hima ganama kanallee edallee bilbilaa fi bulee silkiin irraan kaasu miseejii qofa xiqqoo qofa dubbata inumaayyuu statementii kana akka waan ambaasee asliidhaaf ergetti dubbiin naannawee karaa hin taane oofaa jiran anumcaa kana gaafa jalqabanni shahaadaa qabatu osoo warri garee shahaadaa pheenxaniin kijibdii hin sobdii nutti hin fidinii osoo naan jedhaniin fidee ofii kiyyaa shahaadaa qabsiise guyyaa lammaffaadhaa akka inni dhageettee argatuuf ibsaa shahaadaa akka inni qabchiisu godhe
kana inni beeka namuutu beeka lafarratti namni shahaada qabachiise namni haga waan beekurraa itti himee takaraakkaree guyyaa 2-3-4 wallollee akka inni gara islaamummaatti dhufu gara rabbiiti sababa ka ta'eef ana lammaffaa ustaaz Xaahir Galatooti sadaffaa ustaaz Ibsaadha erga gaafsaniiti mucaa kana hanga ammaatti marsaa 7ffaa gargaarame Abdii Raggaasaadha erga waggaa tokko keessatti si'a 7 gargaarame si'a 7 laakkaa'uu dandeenya wajjin tokko tokkoon kanaaf ammallee Abdii Raggaasaadha dhufee haqa jiru dhugaa jiru himu kaleessallee manguddoodhaan gurmoofne dhaqnee nu galaa baqatanii didan waligali jirra indidan kaleessal arrallee indidan manni yaalaallee warri mana yaalaa nuti rifarii hin barreessine lammaffaa nuti rifarii barreessu hayya mallee hin qabnu biyya Itoophiyaa keessatti namni rifarii nama barreessuu danda'u hospitaala gurguddaa boordiidhaan buluu fi boordiidhaan hoogganamuudha. Paawulos Tuqurambassaa fi hospitaala biraa muraasa lama sadii hin caale akkuma Itoophiyaatu rifarii wanni barreessu jara kanaadhaan hin jiru kijiba kanaaf abbaan barbaade bataan dhabachuu danda'a ammallee taanaan Abdii Raggaasaadhaa dhufeet haqa jiru dhugaa jiru ummatatti himuudha qaba kana keessatti ammoo aslillee na raggata innillee keessaa ana arrabsa xiqqaa fi guddaan maaf akka anarratti walga'e ammoo hin beeku annaaf hin galu itti dhufani isaan maal dhufani miti Dr. Silkii Kubel isin qoosani wallahi dubbiin isin qoosaadha beektan manummaan guruu dadhabee xiqqoo haasee qatuu fi bar isin qoosaadha amma wanni jiru alaa kulli haaliin ani takka anamma yoo obboleessi Abdii galgalaatti dhufee waan jiru addaan baasee kasobaa soba ka dhugaa hin jenne taate ani Dr. Aslitti makamaa jira isin galee Dr. Asli waan hagammaa isa qeeqe hunda dhiifama isa gaafadhee innillee dhiifama na gaafatee tokkummaadhaan waan isin deemnu ta'a jechuun eega dubbiin fudhatama dhabe jechuudha lama dhabuun qabu kaan amma dirqama yookaan garana guruu qaba yookaan garana guruu qaba waan ta'eef. Gara kiyya godhe dhugaan immooti. Gara dirqama gara Asli goruun kiyya maaliifi na kabajee kaleessa illee dhalee na kabajee osoo an isa qeequ wallaahi billaahi an Asli dhugumatti qeeqa ka kijiban qabne namni tokkoo fi tokkoo fa'aan miidiyaa kanarratti eeduu qeeqxa yoo naan jedhan Asliidha eenyu dinqisifattee yoo naan ganillee Asliidha. 50 na biratti inni ka dinqisifadhu illee isa ka qeequllee isa waan qeequuf ammoo waan biraa na godhee dhimma dhuunfaa qabanii sun taane yeroo tokko gaafa mirqaane xiqqishuu mataa waa godha waan ta'eef malee waanuma saniif malee dhimma biraatiif simti alaa kulli haali amma wanni jiru obboleewwan kiyya Abdii Raggaasaadha wanni jiru namni amma mallaqa kana deebisi jedha jira Asli mallaqa nyaatte deebisi jira injiru mallaqa kana ummataa deebisi namni jedhe jira injiru wanni hawaasni beeku qabu Abdiin akka miidhaa isaatii fi miiliina 16 miti 20 illee yoo fudhate rakkoon tokko illee hin qabu jiran hubata akka rakkoon hin jiru garuu rakkoo baay'ee qabnaa dhaabbadhuudha hin gahaa kalaasi rabbiin si haa waan si here kana keessatti rabbi barakaa si haa kaa'u yoo ammoo kasi hanqatu si guurraadha karoorri jiru lammaffaa warri mana yaalaa Abdii Raggaasaadha gaafanni haala san keessa jiru yaallee armaan geenne sadarkaa yoo tarabbii malee sadarkaa lubbuu isaa sodaachisu keessaa baafne Abdiin fayyaa guutuu qaba wanni irraa hafe tokko kosmootiksii jennaan nuti akka afaan fayyaatti naan jedhan Dr. wajjin haasaa ture kun ammaan tana yeroo isin wajjin jiru nuti kosmootiksii jennaani nu haala fayyaasaa gubbaa jala fayyifnee alhamdulillah geggeessine irraa kosmootiksiin kun qodaan jechuun qodaan guggubate kun biyya keessatti illee hin dalagama bakki itti dalagu nullee rikoomandii gochuu hin dandeenya rakkoon tokko illee hin jiru bakka inni barbaade ajajuu dandeenya garuu ammoo birri hawaasa irraa guuran kana doolaara miiliyoona doolaara 50,000 wayi guuratanii fuudhanii ala deemu nuti kana ajajnullee hin ajajnillee qaamaanis karaa miidiyaatiinis wal mari'annee yoo dirqama ta'e dhufnee ifa gochuu hin dandeenye jedhee manni yaalaa Keerlaand jechuudha. Ispoonsorallee waan hagammaa isatti laakee gimmaasha ol irraa kabar goone. Fasatii saddeettama mana yaalatti ispoonsora ta'e kan yeroo ati gara mana itti gaggaafataa turteetti. Nuti waan miiliyaa takkaaf ho'i laakee walakkaa irraa fudhannee walakkaa hin dhiifneefi. Obboleessa keenya jennee saniifuu haalli fayyaasaa fayyaa amma wanni irraa hafe qodaa kana biyya keessatti doktoroonni yaalan baay'ee. Waan bashanii ustaasni kennan sanitti dhaabate jechuudha sanuun fudhannee. Edura Sheikh Jamaltu waan mana yaalaa guutuu akka faleenna warri mana yaalaa lakki nutuun kafalee dhoorkan. Irraa kabarii godhan. Mucaan kun maal akka nagara galeen beeku malee waan kana hunda mana yaalaatis ta'ii
namoota gurguddaa abbootii qabeenyaa biyya alaa biyya keessaa ka waa hunda gochaa fi ture ana namni amma akka xalaataatti inni qabe tokkoffaa fi tokko ana munaaf hin galu bakki itti wallamni akkumaan siin jedhe wanni kun ummata ifa ta'a haa deemu addaan baha haa deemu jechuun kiyya kun maaf akka balaa kana hunda uume naaf galaa hin jiru kanaafuu dubbiin jiru haqna jiru kana doorsisa adda addaa gara keessaatti narraan gootan kana dhiisaa isin hin fayyadu dhugaara miskina rabbiiti ani warra miidhame gargaaruu kaayoo qaba malee nama miidhullee karooraan qabu waan ta'eef isa kana dhiisaati yoo dandeessa Dalla doorsanii maaliin sodaatiin wanni si doorsan takka hin jirtu habibi. dhiisa ustaaz in kaayiroo jirtu mee Itoophiyaa kana keessa isin beektu Isteetimantillee wallahi waluun gaafanne yuun illee aan Ila ilmaan kiyya kaba ulfaadha isillachuu Haydar dhugaa dubbachoo keetiin galatoomi kana sirraa eegaa ture yan galatoo maali jennaan namni gaafa dhugaa waliin dhaabate haqiiqaa reef anuu warri waan kana keessa tuturaa'ee jedheera riifa manaa godhillee maali jennaan jecha tana sirraa eegaa ture edarraayyuu jecha amma jette kana sirraa eegaa ture namni yoo badii tokko qabaate asliin akka foonummaatitti waan biraatiin gargaaruu qaba malee dhugaa jirtu san irratti gaafa dubbiin akkanaa kaateetiin jette falfaltuu bari falfaltuu jedhanii malee hin beektu bar falfal ofiitu takkatti ustaaz sheekh ya ustaaz Riyaad takkatti wanti si dabalu maali beeytanii gaafa jalqaba mucaan kun ufullaalee yoo mana yaalaa ciisu an maqaa keetiin akkaawuntii bani naan jedhan rabbiin dachi sami ume ragaa in barbaaduun jedheen warri achi jiran kun ragaa manguddoon hin jedhan maqaa keetiin akkaawuntii bani in barbaadu jedheen haa tolu haa badu haa xiqqaatu haa guddatu maqaa masaarratti guurre'ee warra komitee nama 8 achi jiran afoo dhaabadhe kunu rabbiin gadi boo qabriidha kun ragaadha wallahi billahi talla abu Xaahir abu Xalaan falleen jiran ganaa komitee yaala mucaa kanaatiif komitee nuti barbaadnu hin jiru haa xiqqaatu haa guddatu akkaawuntii masaarratti galcha jedhee osoo wal mormunu fiigee akkaawuntii sarara miidee kabaase ana warra garee shahaada ustaaz Farhaan ustaaz Awwalfaa nama dhuunfaa irratti mallaqa hin gurru hin barbaannu osoo isaan jedhan didee kaafoo dhaabatee akkaawuntii Abdii Raggaasaa ta'uu qaba jedhee na ajjeesaa jedhe wallahi billahi angaf sa maqaa kee osoo na kadhatanii miti ani maqaa nama sadii godhee akkaawuntii banuun danda'a feetan amanaa feetan isa aangoon saas inni harka ture akka barbaade gochuun danda'a ture doktoroonni ana malee kilaasii inni jiru nam tokko galcha ilma namaa tokko faamilii isaa nama tokko kilaasii mucaan sun ciisaa ture ana malee nam tokko hayyamuuti manni yaalaatis waa hunda maanaa jiru akka ture ana dhugaadha silkiillee ana bira ture silkiin na bira ture jechuun aappii yookaan paaswordii nigdi baankii dhaabee ka jechuun miti cubbuu warra kaa'uun sirrii miti hundi keessanuu hin beektan an silkiin meeseejii gubbaarraan seena yaa jamaa wallahi billahi gubbaarraan seena arguu jira ijaan argee jira waan achirraa fi ammoo sa'aa sanitti osoo an maqaa kiyyaan akkaawuntiin nama lama ofitti dabalee akka barbaadetti birrii sochoosuu hin danda'a ture lammaffaa osoo waan kana keessa mallaqa kana nyaachuu keessa gahee qabaadhe wannan dhufee asitti takaraakaruuf maali tokkoffaa ka dhabamu anaa bare ka silaa badullee anaa bare ka silaa barbaadan tokko anaa bare eessa dhayxee koottuu jedhame wanni hin banneef maali edda wanti man abaazarii mana aslii buleef maali arra wanti asiruuf maali osoo waan akkasii ta'e lammaffaa yoo nyaadhe jiraadhes yoo soba dhugaanii miti yoo sobaan illee nyaattan aan jettan tokkoffaa isin tunarraa kafala anillee ofirraa kafala ammoo nama gargaaruun hagam akka nama miidhu nama gargaaruun hagam akka nama salphisu nama gargaaruu hagam akka nama zollumu anarraa baradha kana beekee itti deema rakkoon tokko illee jiru abshir ati rabbi jecha gargaartee waan rabbi jecha gargaartee fi gara sitti hirkadhu ammaani asli namaallee kennina waan hin dubbanne dura sheettamaame ijoolleen sheettamaami kenna yaadaa qabsiisee deemee itti bilbilee isteetimantii baasee dhufaa jettanii maaliin dhuftan akbar jadiid fi sheekiyyo ustaaz السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا إني يفهموا الجيني. أقولين كذا فقوجر. أقولين كي ينفقاتي ويمتوقا ويا سقالين نما فقاتو تاي. قرر كسي تكابير جيفان. ما رأينا لولان ترى ما جرجر تجدني إيشي. أما اللين جرجرين ما جرا اسم هندايون الماء. ما لين تفتره. رب ما إيران أورجن جرجرين جدا. إيشي. أما اللي رب رجانو حادب بس والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. رب رجان باتر رجتس كنا ما قدلش ربي كين رب رجانو ها قدلش رجان إنه هاجرات رجان إنه هاجيس. حكا ربي هاباس. آمين آمين. أن أسلف تهي عبدي تهي إنه تهي ميت نمني تكو وأنا ناس وتنا كيس.
sodaadhu waan jedhu dhugama dubbadha aga ammaattan wanni irra ga'es hin jiru bilbilee fillee na jalaa kaasee sagantaa wayiitti irra jira uma kanarra jira sii deebisaa naan jedhe tana wanni aga ammaatti argadhe inni ispeesimentii baankii an baasuu hin danda'u abbatu baasuu danda'a kana ni beektan warri nu dura yaaleetti facha kama maal in dhaqaa wayi baankiin ofii naa kennaari'an abdii baankii akkasitti akkati biraayyuu mucaa kiyyaa ana shiyaadaa qabsiisee ana dhaqee itti saafattaa taa'ii harkanaan darbuu naan hin jenne isin ganam. Asli kiyya. Laayifin taa'ee ittiin eegaa jira maa illee ilmoo keessan jedhe. Waan anillee ilmoo kiyyaatis waan ani hin jedhin illee naan hin jedhin yaati hin gaafadhaa hin qoradhaa hin hubadhaan kiyyuma. Maalin dhuftarree qoratanii? Harka kiyyaan bahuun miti an waan jedhu ammas bilbilee fi telefoon yeroo takka lama naaf dabarfatee ture naan kaafne eegasii naa kaasee jira amma yeroo amma liivirra jiru kana jechuu keessa bilbilee naa kaasee jira dhimma kanarra jira sheekiyyina isinii bilbilaa naan jedhe haganuma argadhe tana yoo tanarallee rabbiin faraja fideetiniin hedduu kenna hedduu keessan hedduu isallee rabbi haa tolchu araara barbaada rabbi argitee araara nu haa buusu guyyaan guyyaa ashuuraa ati guyyaa namni as keessa jiru kun harki dhibbarraa sagantaa keessa jira ragas suutuma deema ammallee rabbiin carraa inni dura argatiin baabaa dubbadha. Anaa kennaa baabaa irraa dubbatan. Ayyaa baadar dubbadha. Bifa Haydarii deemuudhaaf nuti dhugaan dhugatti wallaahi watallaahi. Silki irraa fagoo jirtan sheekonni guutuun salphatti ijoollee sheekota guutuu salphachiiti. Aboo ija keessan ana ofochaa wallaahi. Ana akkuma uummanni Faaxeen binti Islaam miskiinni kun mana madaamiin nyaatamne himala isin dura dhaabachuun barbaadu. Salphatee haa dubbadhaa bakka waan akka rabbi fide musiibaa. Silkii kiyyatu sagalee fageessaa yeroo tokko tokko caqase. Eshi. Wallaahi watallaahi. Shirri amma Haydar irratti ta'aa jiru keessaan ana irratti illee waan ta'aa jiru jira. Dhugaa sitti as silkiina dawwadame jira. Nama ammallee immoo sodaataa jirtan jechuun masilachuun sodaataa jirtan jechuun sagalee isin gaana sodaa namaan sodaan dabbalisi lubbuun bar takkatti dhaabare nuti an lubbuu wayyaanee fi mootummaa meeqatan bilsigina galaa hambisarraa wambadee nafratti. Eegaa mileena gurajaa kana nama dabbalisi birri makeessaniin uummata islaamatiin islaama lafarraa bituu mootummaa Haile Sillaasee mootummaa wayyaanee wambadee meeqaa dabarree akka geenne bilaashatti tiktookuu babballisaa lubbuseen. Hai. Na deebisi silkii bu'ee sirreeffadhee dhufa. Sirreeffata baleessa kiyye lubbuu amata meeqa rabbii kadhannee eegnee afraan geenne. Asii dhugaa baasurraa gara firii jechuun deemuu jirra amma nu gara firii jechuun. Amma maaltu jira beektanii qoosina. Birriin kun birrii guddaa. Birrii miskiina akka Haydar kana fa'aa miti birrii biyya jiisuu danda'u. Kuma dhibba shan durriyyee Bilaal kana ka'ee asliin soba yee lolaa ture kan Jarmanii jiru kana galchuu. Wani Haydar mala sodaata Finfinnee keessa deettee fi sodaan silkiin itti sergi. Wallahi billahi Dr. Abiyyuu kennaa sodaata. Asaba gabaabsi. Silkii ergi silkii shantu na bira jira ka galgalaanu mattaawaqiyaa ol baasa. Lakki Dr. Abiyyuu kennaa sodaata laa nama meeqa hin deemasitti. Wallahi makiina kudhan hin deemasitti. Ay kenni silkii mattaawaqiyaa ol baasa. Asaba diisi. Asaba diisi asaban gabaabsituun. Asaban gabaabsituun silkii. Awajja usa. Bilaal kana ka'ee asliin soba yee lolaa ture. Sheekh Bilaal salaam alaikum. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ كامتي بلالما. بلالي كي أصلي نسوا يتر لولا ترتيا دوغارا. أصلي نسوا يتر لولا ترتيا دوغارا. أصلين إنسوا دوهنتاني أدم ستين جم تسرّي متي يلك كنكاس. ما بالله مه بريكنا تو غورا مو صبا. ما أتي أقوله أتي dhimma kana keettanii harkaa qabdanii namni kun gubachuu isaa hundi kennaa quba qabna gargaarsa kana keessa illee nullee namni hunduu quba harka keessaa qaba maa dhimma kana fuutanii keessaan teettanii nama gurguddaa jira dhimma kana keessaan laaltanii erga adda baaftaniin booda rakkoon kan kee kana bakka kana dogongorteertaa dhaabbadhu mallaqni kun seenee jira hagana seenee jira isteetmentii isaa isuma baasiisaa namatti godhanii baasanii sirna kana lafatti fixuu hin danda'amu diinni lafa kana ajjeesuudhaaf mucaa kana barbaadu ka dura asirra isa rakkisu keessaa isa ajjeesuu dhabuu isaa ragaan jiru maaltu jira diinni inni qabu maayin diinni inni hin qabne maaltu jira na miskiina kana barta amma birrii qaba birrii saniin diin ofirraa deebisuu danda'a gabaabsi Bilaal nurraa amma birrii qaba amma leela geeffatu Bilaali mee anaaf Bilaali walitti
statement Bilal walid isa me mute godha sheeka Bilal wolfa Bilal naam abdiin diina qaba in qabae eenyu diina maali warroonni diina isaanii warroota amantii inni irraa as deebi'ee du'a isaa barbaadan hedduu isaaniitu jira. maaliif manni islaamaatiif kiristaana wal danda'ee biyya sanirra waggaa 150 jiraatan jiru akkamitti inni adda ta'e? Ayyaa asna guddi salaati kenna dhaggeeffadhu. Imagine namni isa yaalaa ture doktora Raakaasi, narsii Raakaasi, waardiyyaa Raakaasi namni gaafatu qixxe hundi isii ijoollee peenteeti warri isa yaalaa ture waan akkana na ta'e. Uummata kennu walakkatti waan akkana haasofsina. Kiristaanni diina islaamaati Bilaal. Kiristaanni diina islaamaati. Kiristaanni diina islaamaa duun taane warroonni diina islaamaa diina isaanii ta'e hedduu lakkoofsan qabu. Laatana inni Haydar kaleessa dubbataa hin jirre akkana jedhu ni. Yoo diina qabaate uummata islaamaa diina qaba jedhee darafuu qabaare. Maa keessaan fidhe dubbii tana maa qilleessa ol baaftan maa ol baa'uun barbaachise maaliif keessaan fiddanii nama ittiin goon. Tijibaa dhiisa. Kiristaana Islaamni waliin jiraataa jirti. Sheeka kijiba ta'uu adda baafadhaa dhiigaa tijibaa miti dhugaa hin jenneen. Asli na dhaggeeffadhu. Diina islaamaatiin Na dhaggeeffadhu ayyee murtee darba waasinii mala walii kennallee. Raanaa kennama dafa. Bilaal dhiisa. Bilaal. Maaf miidiyaa irra kaaftanii gaafadhu yookaan maaf miidiyaa irra kaaftanii taargeettaa yoo taate taargeettaa godhu. Laakiin diina qabaa Abdii Raggaasaa qofti islaama hin taane. Bilaal gooti gaafadhe yoo. Tan akkasitti tasgabbaa afaan nagaatii walii deebisa. Mee abajjaa baaba Bilaal hin dhiisa isin. Bilaal. Yaa. Ati muslima kun muslim hadiisa jedhutti amantamu amantu. Maaf hin amana. Hayyee abdiin obboleessa kee ka muslimaati Sumayyaan obboleettii teeta muslimaati abdii birriin guurame ishi anuu wallaalan ol haa baasu miliyoona 16 Itoophiyaa keessatti yoo namni du'e gumaan 50,000 60,000 ka Somaaleetu miliyoona 3 birriin kuni osoma lubbuu baaftayyuu hingaa obboleettii teennata islaamati. Maaliif akka obboleessa islaamaa tokkotti isallee yaachisaa mucattiin baasisiisin mana hidhaati jaarsummaa ammaa fedhe. Bar uduu akka amma sirna dhugatti amma aliman kanarra taa'ee waan kana haasa'u. Ana wallaalummaa jedhiiti ati beekan. Waan kana dubbachuu ila alimaaf hukmii kana kennu narraa hin eegamule waan dubbadhullee miti. Ana malee dhagaye. Isteetimentii isin barbaadan san haqaaf dhugaa sani keessaa maan fidhe isin hin jechuu jirra haga ammaa nama amma baankii yeroo ammaa kana keessa jiran takka jedhe. Amma saaka namoonni ammaan tana dhimma kana adda baasuudhaaf ka ganamarraa walii haasa'aa jirru namoota seenantu jira. An dhimma abdii haga biyya alaa haga doktoroota ofii kiyyaa isteetimentii kana jechuun namoota gurguddaa miti guddaan rabbi yoo abiyyi fidee na sobsiise an ilmoo haraamati. Hayya antii maakoot amma ila waa'ee kijibaaf dhugaa dharaaf dhugaa irraan kenna ammallee adda na baase. Dubba haasaa kiyya keessaallee ol baasuu dandeetta bakka feete waraabamellee. Asliin kijibee jira Haydar sobee jira ebaluu bakka kana qaba jedhee nama tokkorrallee kaa'ee hin jiru. Wanni godhamuu qabu miidiyaa irra uduu hin taane lafarra bilcheeffamuu qaba. Eega isa godhameen booda ol baasanii akka san baasuu qaba. An nama sii kennaa mana dhageeffadhu. Ayyee sii kennaa ilaa na dhageeffadha Haydar fitadha hin fitadha. Amma nama sii kenna nama qaamaa achi jiru. Nama atillee itti amantu nama alimman kunillee itti si amanu si hima nama isa irraa adda baafadhu an abdii bira dogongorri hin jiru jedhaan jiru Haydar asli yeroo takka naa kenn Bilaaliif gaafadha gaafii. Gaafii gaafadha. Infitadhaan obsaamee baarakalaa fiiku. Infitadhaan eegaa ka. Alex Refiti. Nama isinii kennina jechuun jirraa miti. Nama dhaqee yeroo ammaa kana baankii keessa jiru jira. Baankii kanaaf dhimma kana abdii qaamaan dhaqee bira taa'ee haasa'ee erga sanii egaa abdii bira haasa'een booda baankiilee dhaqee jira. Nama anuu isinii irraa bilbila nama hundatu qaba isinii himaa. Itti amantanillee nama dhaqee san isinii jechuun jira. Hin feetamu feetu haqa barbaadaami. Ani abbaa fedhe haa ta'u namoo dhufee na kijibsiisu barbaade abbaa fedhe. Namu ani kijibuma nama natti muru qofa barbaade abbama fedhe haa ta'u. Ayyaa annama sii kenna. Annama sii kenna. Isteetimentii kana eenyu baasa. Naan kenni dhaqii fidii kootu jedhii nama 15,000 karatti kijibaa haa ta'u. Bilaal. Yoo feetan abiyyitti daawwala Bilal, 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 Bilal,
Abdii Raggaasaa asirratti qarqaarame moo keessaan qarqaarame? Naa deebisi kan. Asirra qarqaarame. Asumarratti deebi'a wanni martu. Gaafa birrii guuraa Akaawuntii si harka jira jedha. Asli oduu dubbii afaanii qabu bu'ee dhiifama Bilaalillee dhiisiitii na baase afaan takka. Aishi. Tokko duraan dursee Bilaalillee wanni ati mana banattee haasayaa turtee fi wanni ati haasayaa turteef wanni ati maasofte walitti hin galu. Hadhe of tullee dhugama tana dubbadha. Maala ati asbaas viidiyoo ragaa wali Bilaal haasaa namaa. Caqas ragaa miti caqas waan ati haasayaa turte quba qaba. Lammaffaa warroonni amma inni baankii jira jedhan nama nu maqaa sirra dhoofnu miti nama keessaan caffaru. Maaliif maaf dhugaatan ol baaftaniif? Tokko yoo dhugaan kabahuu taate abdii dura nama du'aaf waliin farfame an abdii adda dubbadha. Nama bakka takkatti anaaf inni bichaan waliin marfamne kasilaa duunu rabbi nu baase akkaataa itti baane anaaf abdii beeka. Bifa san keessa tarree abdii dura namni ana dura boo'ee viidiyoo waraabe yoo jiraate namni immoo hagaani keessaa wanni jedhe yoo jiraate sannatti hima. Wanni nuti jenne kaleessallee har'allee keessaan bilbilanii nama doorsisuu fi keessaan bilbilanii loluu miti. Namni ati akaantii argitellee nama urga duratti bilbilee Bilaaliif Haydarii fanatti illee doorsisuudha. Nu doorsisarraa guyyaa takka nama miine nama waan jenne yoo nama sagalee taane malee caqasitti. Maqaa dhaame. Caqasitti maan beekaa balu. Caqasitti ma sagalee illee barbaaddu keessaa si erga. Atillee urgamaati waan haasofsiine. Dhugaa jirtu hawaasni kun jenne nuti. Hawaasni kun kaleessa gizee viidiyoon isaa gadhiifamte feesbuuk irraa buusee tiktookii kiyya awwala viidiyoo jirti dhaqi ilaali. Achi as immoo dubbiin dhufu dhugammaan jirtu maa hawaasni dhugaa dhabaadha. Galatoomiin qabu hawaasni kun. Hagana nu geetteen qabu hawaasni kun. Akkami kadhatamuu qaba hawaasni kun. Dhufee erga dubbiin tun dhugaa taate. Erga dubbii urga bariitee sa'aatiin amma 10 sa'aatii 9 kanatti maaf bayuu dhabe wanni sun maaltu jira akkamtu deemaa jira. Dhugaa miti dubbiin kun odoo dhugaa taate maa maxxansuu dhaban. Lammaffaa hawaasni kun galatoomii qabaa hin qabu irratti dubbataa jira nuti gajennu. Warri keessaan bilbileena doorsa jedhu tokko namni qarqaarsa asiin dura dabre keessatti waan dalageen beeka Haydar. Qarqaarsa qarqaarame guutuu isii ol baafne erga diddan. Qarqaarsa asiin dura qarqaartanii makiinaa bittanillee ganaa asirra isin raffin. Isanillee boqonnoo Haydar. Ganaa wanni ati dalayde guutuun asirra anas irratti hirmaata Haydar. Nama ati kalee qarqaartee hin qarqaara jettee ummata gowwoomsitee makiinaa bittetu keessaan nu doorsisaa jira. Dhugaa jirtu sitti maani kan. Kaatillee quba qabdu, kaatillee beeytu. Wama kalee dalagamu dalagame, wama kalee godhamu godhame, qarqaarsaan sobdanii wama kalee makiinaa bittan waan dhugaa jirtu hin dubbannalle dhugaallee miira keessaa wallahi warra kalee ati qarqaarte Haydar kalee qarqaarte mana yaalaa jettee ati ciibsitee makiinaa itti bittetu doorsaa. Dhugaa jirtu sitti maani. Tunillee ol baatee gara furmaata Bilaalitu yeroo baay'ee sheekaa makiinaa binnaa masjiida ijaarra jedhee birrii guuraa namni inni mataa isaa miliyoona tokko caqas inni kun Bilaaliin kun miliyoona tokkoof 100 ergite jedhi mataa isaatiin wali qabe mataa isaatiin karisiitiin Bilaal dhaggeeffadhu mee yaa Bilaal kan kee dubbachuu deema asli wanni si galuu qabu Bilaal kun nama onneessaa qulqulluuti wallaahi nama hunda dura mana banatee halkanii guyyaa haga guyyaa har'aatti wanni inni dalagu hojii isaa dhiseen waa'ee gargaarsa Abdii Raggaasaati haqa namaa dhoksuyyuu tokko jedhe ammoo dubbii amma inni jedhe lafarratti haa dhumattuu lafatti sirreessa ka'ee dubbii qajeeltudha yaa Bilaal kiyya osoma akkanatti eenyu kunoo sheeka barbaadana walitti qabaa yoo Abdii Raggaasaadhaa dhufe kunoo ambadhaa sanarraa qabda rakkoon tokko jiru qaamaanuu isaa ijumaanuu arguu dadhabne haa dhufu hin fixna rakkoon tokko jiru mee akkati jette kan haa ta'u dubbiin bilbiliiti bakka isaan jedhanii kootu takkaamu bakka itti barbaachisa ta'u. Teekuma tokko bee inni silkii irraa haa kaasu hindi deemoo hangaafate. Hindee maal jechuudha? Ilaasilii tana naa godhu. Ani ammallee waan rabbi jala taa'e irra bakka naan cabu. Ustaaz Abuzarra waa jedhaa turtan. An Bilaal mana kiyya banee haqa tana maaliif namni kun gadi buusee lafarratti hin dubbanne jedhe malee abdii bira dhugaa dubbate ebaloo Haydarii sobe yookaan asliin sobe jedhee viidiyoota keessaallee baasuu hin dandeetta. Abadan. Hin godhulle warra arraba tanaan dura dub ani waan qabadhe tan haqa dhugaa dubbadha malee waan biraatti. Wanni an jedhe abdiin nama kanaa olii miti kaleessa isa waliin dhaabbanne isa waliin jirra. Haga dhaallee haga doktoroota waliin keessanuu an mataan kiyya halkanii guyyaa keessan haasa'u jira. Nama adda guyyaa addaa kan doktoroota waliin dubbadhe. Wanni ani irraa jechuu jira nama kan gadi buusanii yoo abdii isteetmentii sana ol baasee dhugaa isinitti himne taate maaf isteetmentii sana nama itti godhanii nama irraan dhaqanii isa fuudhanii mataa isa fidanii hin baasne.
mallaqni kun yoo sirrii ta'e keessaan abdi dhaabbatu sirrii namni isin nu gootan nuun ta'u nama waan kana nuun godhu nutu godhata malee namni isin gootan nuun ta'u. Dhageeffadha ka an keessaan an hin godhan jenne. Ummata karaa koo qabu dhageeffadha. Ila siifi taasiliin haa ta'u nafta. Karaa gabaabaa Bilaalii fi Bilaal salaamu alaikum. Ati abbaa barbaadde godhu. Abbaa barbaadde godhu. Tokko wanni ati beekuu qabdu muummichi ministeeraa soddaadha. Isin hundara natti ana warra nama kun gochina jiru kanarra. Takka. Lammaffaa harki kiyya dheeradha moggaa deemi torba. Abbaa barbaadde godhi fidii na sobsiisi. Abbaa ati barbaadde abbaa barbaadde nama tokkoon hin mari'atin abbaa barbaadde godhi anuma sobsiisi. Sobni akkanatti cite salphachuu barbaada bara. Ummata nama 15,000 duratti salphina barbaada bara. Nama na sobsiisu barbaada. Ayyee waan tokko dogoggoriin Bilaal ebalu dogongoreera asliin dogongoreera inkijibee namni siin jedhu hoo jiraate hoo jedhee jiraadde ragaa na barbaachisa an kanan jenni keessa gadi buusanii dhimma kana maa haasa'umuun dhabee maa qilleensarra hammaatee baatee binti islaamtu dhumee miskiina akka keetii kanatu du'ee siin jedhaara bara. Siyyuu barsiisuu si bilisoomsuuf sagalee sii taarra. Timataan kee akka miskiina akka keetii kana baatee binti islaamtu saamamaa jira. Jaarraa abbaa gadaa gaafa Oromoo bilisoomsuuf bosona seene bara waraanni isaa Oromoo kanatti yoo ati Oromoo nuti Oromoo miti gaallaa jedhee waraana jaarraa abbaa gadaa ajjeesaa ture bara. An barsi bilisoomsuuf qabsaara siif. Yani eenyu qabsaara. Hordoftoota kee faatee binti islaam miskiina imootanniin. Anamma qabsootti jira bara nama yoo du'ellee shahiidedha. Karaa rabbii irratti qabsaara maqaa amantiitiin akka miskiina miskiina Bilaal si beeynasi si nama hundaa dhaabattee bakka waa gargaarsa jedhan dura dura buutee ofii kee Bilaal nama nagaati jirana Bilaal nama nagaati wallahi eega gowwoomfamuu isaa kana qaraara bara nama Bilaal bara nama siif qabsaayaa jira bara innu waan deebii jiru watakka ta'uu wali qabee galchuu malee watakka quban qabu Bilaal ani isin Ameerikaa jira ofiillee kennuuf nama kennisiisu malee waan uummanni itti jiru quban qabu Bilaal. Ustaz Abra Alex Jarrake name biya ke Alex gundeme debe Ustaz Mehdi Alex dubadu me wana Alex isa me isa dubbacho kan ille Alex lake Alex ayye galatoma asli wanti an dubbachu barbadu ana harani suma fayyada hara fide yaanni haram fide abdiin mi damera nama gargaaramu qabu Angka gargaaramus gargaarameera miliyoona 16 ta'u 26 ta'u 36 ta'u statementiin dhufus hin jiru. Ati qarsiin hanga wanaa guurame laal qarsiin hanga wanaa guurame hangana jettee miti. Lakki sobaa kan jedhu dhufee siyaasofsiisuu barbaachisaa ta'e. Kanaan ala statementiin dhufaa jirtus hin jirtu namni yoo barbaade hanga miliyoona 600 haa gargaaru namni kun nama gargaaramuu qabu haa gargaaru. Ati dubbattee miti. Kana caala wanti ati dubbattu hin jiru. Kun waliin nu galcha. Akkanatti addaan haa baanu. Jara kanas gara dalagaa jira. Jara kanas hunduu gara hojii isaa adeemu ammas gargaara abdii cina dhaabbadha. Garuu inni kan inni na barbaachisa jedhe miliyoona 9 jedhe. Haguurame immoo 16 jedhamee miti. Amma ati jara kanas amma gara diidamaa tusi kee statementii qarraa booda malee rakaarrallee isin garsiisu. Amma osoo isin ta'u isin ganaa nama godhatanii ani baankii keessaa nama qabu. Kaarraa isin garsiisu kunoo laayif irraa buune silkii tirfiin qabu akkatti haasa'ara. Kaarraa isin garsiisu kan kaleef dheengadda guyyaa 7 guyyaa 9 kana keessaa akka dabalame isin garsiisamu akkam. Bakka dubbii ofirraa gabaabsuu kanatti dandeessu dhimma ajandaa namaatiin maaliif hojii gadda. Hadiisni kiyya sahiha yeroo kamu miidiyaa kanarratti. Siraayin siraa. Amma dubbii gabaabsi asli dubbii gabaabsi bakka itti godhee Salaama. ulfaadha galatooma Bilaalo. asli waa'ee dhimma nageenya kiyyaa callisanii deemuun dogoggora sinasinitta wallahi billahi. Hima duramboo jedhu yoo wayii ziraa wara baliyoota sawaasaati akka qaban. An nama tokko illee hin gaafadhu nama tokko an laal. Viidiyoo wayii hima duramboo deemaaru. Dhimma nageenya kiyyaa qofa ani ila dhimma nageenya kiyyaa qofa. Viidiyoo wayii hima duramboo sirrattaaru rakkoo qabu sagalee siitaan. Ayye. Dhimmi gelu achisa abbaa zarri naatu qaxariin jira waa'ee haydari dubbadha gaggaba. Miyuutu godhadhu haydar dubbadhu viidiyoo bani. abbaa zarree ga waddaan maxxanitti hin galin.
ايه بدأ ايش يا أمتكية الريف اللي كخديجرا أيوه بلال لا جيسي سجتات جتوك تدبلي يوه اسمالي رب إسلام ما في جالة نرى أفرط توكو جرا Jechuun kana fayyadamu baatanii wabiraati no sooka kattanii jecha kana osoo jechuu ما كان رشاد البيتي نما ونما تجرو في يوكا أكلت قبل أنتات أنجما كيان أصلي هيدرما أسر بي أكنا قد تكون دران ابو اذا عمر كون قبو دوغان قلقل قلت كما دوغان كبر بلال اللي برونا منابر امر والله اللي ميدان كله والله ولا بلال برو يو اكار هيدر امن سيم ذكرت امن سيم تونا يرا دوبر هيدر لما فا من ريفنسا غاف اني شهاده قبتو صدركا كما كرتو نمو بك ارمو ميله سدي اكباسو مو في دوبته جرا جها في سدي ولي بك سغال وسو ماكينه دلما نو قسم جرتو ميله سغدا كنغوت في دوبته لا في فيسبوك ولت ابدي نو بلزخي قالين ربهم رسال يرسو ماكينه انت كاملين افورين بتم كاملين شارين بتم انسان كيسن جرو ان جنن انا بيغا كان نوتي بيغا انا من ريفنسا كي ميله سدين باسا ملكنا اكاونت الرجل ميله جها ولت ميله سغلي غلطو ما جديرا غرو اكاونت دي بيلا ماكينه انت كاملين شارين كاملين افور ميلين كرو سدت ماكينه هاتاو ديس ماكينه لما وانت في ماكينه غرون تاتو على كل حال ني وري صدقتن صدقه كسن يد ربي نسن راقي بليرا امو إما نجينا فيها كوبا نكبادا نارلي بالبلا سلام نكبادا أصلي واحد مدورا كانت تبلسيتي كسيت أرون دربي تشيديسه أفونا إلا والله مسكينة دي أفونا إلا أصلي أملال يعني إدر بلسما أنيس ننسودا كسودان كباغار دينا كترا وكف كودا نتفكر لا ما تجي بري ما مسكين دي وليك أبكنا نبى في الدفايزون دام إني ماني كورا بيبي إثيوبيا كذا الرب أورومو أفونا نابين بريتا كنان كينا أما برباري دفايزون دام أبدي إدر أما نجا كتير مال برباچي سمال سياغون نجا كتير مال برباچي من قدوم ما اتنادكا أي وطن أقول ولا mucaa kana dhiisi hinka kachiifnallee kakateerallee yoo mallaqa irraa qabaatte ammoo takkaanutu irraa kafala takkaa isatu ofirraa kafala rakkoon tokko akka hundattuu haydar yoo inni mallaqa sirraa qabaate wallahi anu sirraa kafala kama daa'imaa wallahi kun alamati waggaa dheeraa jiraata turreemi inni yoo sirraa qabaate miliyoona 9 sabra isu kana yoo sirraa qabaate kophaa keessa anuun kafala yoo humna kiyya ol ta'e ammoo kunoo asliin sirraa kafala ani kafala wallahi kafala kanaaf ammoo anamma nagahan baye haagadu jechuu kiyya maaliifi Itoophiyaa kana keessatti beekin yoo haga barbaadde humna qabaattee anamma osoo makina ofu wallahi bitaanillee waa laale mirgaanillee waa laale eenyuma dhufaasee akka ajaa'ibsu fedhe daalamu wallahi nasiib qoosaa bituu rabbal ka'aba Itoophiyaa keessa yoo dhufaan deemtellee maal as darbatamaa jira maal durumaanu amma tunamu gubbaan dabalamteertu waan ta'eef yaa obboleessa kiyya an dhimma kan keessaa bahee jira kanaan booda rabbi si gargaaru akka yaadaatti ammoo silaa dhimmi gargaarsa abdiidha akka hagara dhaabbate yoo mallaqni hafe jiraate ammoo Heydar dhimma kan kee abbaa murtii fa'aa jirti kunoo jaarsonni biyyaa jaarsonni komandoolee abbaa murtii najjuru Uummanni kun kan inni barbaadu amma laal. Kaleessarraanu caffarsiisaa jiru abbaa murtiiti tokko dhugaa beeka. Wallaahi ka kaleessarraanu caffarsiisaa jiru. Wallaahi amma namni keessaan bilbilee galata nuti galata godhaa turre gadotti deebise badii uummatarra ol bahee nama kuma meeqarratti nutti mure caffarsiisaa jiru abbaa murtii. Namni afaan waliin deebi'e amma namni afaan waliin deebi'e. Wallaahi rabbi isaa isin yaadee abbaa murtii. Na dubbismee doktor. Dubbadha. Aye, mootii qabadha namni koowwan. Sagalee ol kaasaa akka isin bar sagalee gallaa fiftanii nu cinqisan. Aye, ila obboleessa kiyya Abuzar Heedar jaratee na dhugaan dhugaa. Ani wanni kaleessallee isiniin jedha ammallee isiniin jedha. Maal isiniin jedha? Wanni kuni rakkoon hin jira isiniin hin jedha. Jalqaba gaafa waan kana mucaa kana qarqaartani. Mucaa kana hiriyaa waliin nyaattanii miidiyaa irra baatanii yoo Dr. Asliinuu dogongora qabaate
inni nu haasobu inni nu dhugaa haa qabaatu jidduu jara kanneen lamaanii maaf furmaatan kennu falamaa hin goone isiniin jedhu maa miidiyaa qabatanii Dr. Asliin hin sobuun waan biraati. Dheengadda irraa dubbataa turre inni nu bira hin jiru rabbitu beekaa jechuudha. Wanni inni qabatee jedhe ammoo bakka isin geettu hin beekne nu hundi kenna. Kijiba jedhaatu kan kalee abbaa murtii wanni baankiin nama dura ba'u hin jiru kijiba kuni kijiba jedhaatu kan kalee sana kuma lama irratti kijiba dubbiin sunu jedhaa turtan. Dhagaa lama dura mee dhageeffadhu dura tasgabbaa'ee dhageeffadhu eegaa nu dubbiftaniitu. An Dr. Asli isin dura beeka. Hadhaa miti inni yookiin na dagachuun mala. Waan inni qabate ammoo maaliin akka inni deemu beeka. Hadhaa miti inni gaafa hangaasaadhaan wadhahaa turtan hin beektanii doktor. Namni isin dubbisaa turtan keessaa nama tokko hin beektan milikitaaf jedhaa beeka. Waggaa 10 wayiin duraa beeka. Saayiba ture hin beekan nama kan. Wanni ani isiniin jedhaa jiru dhugaan lafa jiru dhugaa. Isin eega hiriyaa mucaa kanaa taata waliin nyaattanii Dr. Asli fi isa waliif fiddanii maaf furmaatan kenne isiniin jedhee isin gaafadha ammallee isin gaafadha. Haga miidiyaatti fiddanii waan kana hiitan haga miidiyaatti fiddanii Dr. Asli dhibbatti dhugaa qaba jettan jara kanaa fiddanii insallee waliin nyaattanii jarana yeroo tokko maaliif waa afaanii nama baasuuf deemtan ani dhugaa jirtu irratti eenyuunis hin sodaadhu dhugaan dhuga rabbiin irratti ammoo an haxxii jirtu haqa. Wanna kana keessa waa'ee mallaqaa irratti dubbataa hin jiran waan beekullee jira ammoo asirratti gadi ba'ee kana isiniin jechuu hin danda'an. Bakka biyyatti kabajaa qaba. Hin sobne. Belameen naa obse kaa abbaa kiyya. An ammallee ati soba dubbatte jedhaa hin jiru. Dhugaan lafa jiru jechuudha. Namni gaafa nama jidduu jiraatee jedhe furmaata waan kanaa araara jidduutti buusa. Yookiin Asliin dhugaa qaba maaf hin jedhin. Hadha gara Asli qofa gortanii ka dhaabbattan yookiin namni kun dhugaa qaba maaf hin jenne ijoollee tana jidduutti maaf hin araarsine isiniin jedhe dhugaan lafa jiru ammallee kan. Kabiraa abbaa murtii kana soba jiraa akka soba hin beekne eenyullee hin beeka waan ofii itti saalfattan booda ammoo kaaftanii namallee quba namatti hin qabina. Waliin nyaannee dhugaa isinitti himaan eenyu olillee bakka walii qabnu hin beektanii Ustaaz Abuzar. Eenyu olillee kabajaa walii qabnu illee hin beektan. Nama yookiin jechaa fi asii achi akka inni jedhu illee hin beektan. Dhugaan dhugaadha jechuudha. Argitanii namni kun Asliillee obboleessa keessan obboleessa kiyya. Haasaa walitti hin qabu dhugaa isinitti himaan. Isin ammoo waliin nyaadhu. Namni guddaan ammoo jidduutti furmaata buusa. Ijoollee tana araaramaaf hin buufu. Gara tokko maal qabattanii dogongora isiniin jedhee jira. Amma furmaanni maal jettan gara furmaataa deemaa mee nu cinqina. Amma furmaanni jiru. Lafarra irratti illee gara irratti illee waan amma jettan kana godhaati isin faana deemna Asliillee kunooti. Furmaanni maaliin abbaa murtii? Furmaanni ani jedhu dhagaa ani isin lachuu anaaf qixa wanni isinirraa yookiin wanna jedhu tokko illee hin jiru. Dhugaan Rabbi haa baasu. Anis nama kiisitti yaa baasee waan danda'e godhee jiru. Furmaanni jiru tokkoof tokko maal inni sheekoon illee kun asi jiran. Tokko tarii as jalallee jiraachuun mala heedarellee eenyu abdeellee jiraachuun mala wanni jiru maali? Jira sadaqaa miti yuullariin jira. Wanni jiru maali? Jarana nuti dhugaa rabbitu beeka warra biyyaattu beeka. Nuti irraa waan beeknu hin qabnu. Ani wanni furmaanni hin jira jedhee laal abdii yoo dhagahaa jiraate. Dhagaartanii miti? Kunooti sheekon shariyaadifaa hin jiranii. Ahmadi fahin jiranii maa waan kana fala hin goone maaliin fala goote jar ila wanni ani jedheen maal jedhen seeta risiitii kana maaf qabattee fiddaa jennaa hin fidaanaan jedhe heedar eenyu abdiin jechuu jaran dhugaa yoo barbaanne jenne akkuma sheekonni shariyaati kaleessa illee hadhallee dubbatan eenyuun kagaree shaadaa sun ali eenyuun awwal dubbataa turan. Furmaanni isaa ka jiru abdii yoo dhagahaa jiraate bilaale yookaan bilbila sirraa kaasu taate abbaa fedhe haa ta'u risiitii qabaa miti Dr. Asli hagana galee jedhaa jirtanii miti Dr. Akkas jedhaa jirtanii miti isin. Inni illee risiitii ofii qabatee kunooti kana jedhee ifatti isaa baasu jalan wanni biraa haasofni hin jiru. Ila horiin kun nyaatamee jira
Ani waa inni naan jedhe beeka jaran hadhaa mitan gaafa inni gubateerra ani akkamitti isa baran ustaaza Abuzar irraan isa baran. Eega baran haasofni kee waan isin jettan kana fudhatu gurbaan. Meen haasofsa eega dubbiin nama kaaftee jettee fi beek eega dubbiin nama tutteef isaanirraan baran eela haqa yoo ka barbaadu ta'e yoo dhugaa ta'e as fedanii kunooti sheeriyaa difaati as dhufanii dhugaa sana isaa baasanii yoo ammoo horii kun yoo sobatee isin dhugaa qabdan jennee isinii kennin dhugaan jirtu kan yoo achiin badee hoo yoo inni bade yoo abdiin akkuma kaasuu illee statement illee yoo abdi amma laan illee itti deebi'ee waan kana haga danda'initti yoo inni didde hoo dhugaadha jennee dhibbaa fudhan. Hagamitti eenyuree? Tuni yoo ammallee danda'anii waan manni murteessan. No, Omar kon qabu guyyaa kenna akka dhugaa jettanii isin amantan. An akka kiyyatti sheeriyaa dillaan duratti illee sheeriyaa dawaan jedhan haga galgalaatti jedhan. Na dhagaa haga yoomitti eenyu? Waan isaanii qabadheeftu jira na obsaadha. Isin wayya haga yoomitti eenyu isin dubbataara? Yoo dhagahaa jiraate kunooti yoo danda'e akka sheeriyaa jedhan sanillee wanni kun akkaawuntii baankiitii miti baasanii hadhaa haa fidanii. Haga yoomitti eenyu isinummaa waan farqanii dubbadha akka deeggaraa. Na obsaa kaashee doktor yoo hadhallee ta'e yoo borullee ta'e ila risiitii kana galfatanii haa eenyu. Ayyee. Kana wali yoo hin ta'u mee na obsi heedarii kiyya obsi mee. Na obsi. Wanni nuti sagalee falli asli. والله بيا بيرا ورب الكعبة أما تكيت مرداني فيزا بيا تقول لبانك وانا تفكاتا بقى نجات ما أنتو قال يباك يا مال أصلي مي واجد واجد سنبرا بان تنمي سو ما نسير نهي تاني بقى بامورتي موتي قرأت يادا كيف نمني مور ما يود تندي ما عندي بيدا استيتمنت لا تقول بالسخية واغودا اصليك يا جزاكم الله خير دبي بلالي كاسي تكرت واجتو برباده بلال برنما هد دب البلاميت نمر بالبلا كاسو دي قربان بلا لفاتي وري يا ربي تي منستري كيسن انجا منستري نغرد وان ارغتو كما بلال تغاتنا موني توركي سي كبيره بلو عباس ميا مسكينة بلال وانا تجربت كان تاسيس دغاتا بلو وانا تجربت كان تاسيس بالبلاميد أبا غدا سينسيسا بالبلا نمر كاسو